Listen to the roar, not just 16-year-old Ansu Fati. Ansu Fati coming on for colours, just 16 years of age. Seenaa kubbaa miilaa addunyaa teenyaa keessatti taphattootni ga'umsa olaanaa qaban kan dandeettii isaaniitiin addunyaa ajab jechisiisanii nama danuu afaan qabachiisuu danda'an kan yeroo gabaabaa keessatti beekamanii gurri gaara dabree yeroo gabaabaa keessatti dagatamanii achi buuteen isaanii dhabame tokko lama miti sa'abaluu waraabessi isa nyaate san inuu hiyyuusu hanga jedhamu kan gahan addunyaan abaluun tokko numa jiraasa jechuudhaan itti wal gaafatan hedduun jiraatanis kan akka taphataa warra Baarseloonaa kana garuu hin arkine gurbaan warra Baarseloonaa Ansu Fati jedhamu yeroo gabaabaa keessatti gurri gaara dabre abbaa riikardii iddanuu jedhame Meesii haaraa jedhamuudhaan faaruun qarxam jedhame inuma kilabootni isa bitachuu barbaadan gatii waliigaltee isa wajjin qabnu diigu yoo bafeetan paawundii biliyoona tokko hafaluu qabdan jechuun ifitti amantummaa fi iftuulummaa bifa fakkaatuun warri kaataaloonota kilabni guddichi Baarseloonaan gatii kaayeef osoo ooleen buliin achi buuteen Ansu Fati dhabame gurbaan eessa ga'e jedhamee tilmaamama guddaan kennameef teessoo jijjiirraarra kootasaa uffatee isaa muuguu mul'ate aboo gurbaa kana paawundii miliyoona 5 narraa bitaa je'ee Baarseloonaan gatii kaayus nama garagalee isa laaluu kilaba tokkollee kan dhabe dargaggeessi waggaa 22 maaltu sulula guddaa akka dabbaal mootii gaaraa sanirraa hogguta akkatti qilee hallayyaa bililee fakkaatutti gadi darbe arra ga'umsaaf dandeettii Ansu Fati gatii paawundii biliyoona tokkorraa gara miliyoona 5tti itti konkolaate qalloo miidiyaan qoraasuma ispoortiin kan isiniif dhiyeessu taham akka nu hordoftan kabajaa olaanaan isin afeerram michoonfachuuf maatii keenya ta'uuf subscribe akka gootan isin afeeram share like gochuu hin dagatinaan afeerraa teenyam Ansu Fati dargaggeessa Baarseloonaa paawundii biliyoona tokkorraa miliyoona 5. It seems like an eternity, but the international break, it's over. Barcelona are back, and right here and right now, La Liga action continues. It's live from the Camp Nou. Kilabni Spain Baarseloonaan kilaba taphattoota urjii tahan oomishuun beekamuudha. Kilabiin warra kaataaloonootaa kun taphattoota dargaggoota dandeettiif ga'umsa guddaa qaban guddisuu fi addunyaaf dhiheessuu irratti kilaba beekamtiif milkaa'ina olaanaa qabu akka ta'eef dubbatama. Kilabichi akaadaamii beekamaa La Masia jedhamu qaba. Kana keessattis taphattoota urjiiwwan ta'an kubbaa miilaatiin ga'umsaaf dandeettiin isaanii addunyaa ajab jechisiise danuu horatee addunyaaf mul'iseeti jira. Fakkeenyaaf kilabni kun akaadaamii kana keessaa qaadhimamtoota 3 dhuma baalaandooraa bara 2010 akka lakkoofsa warra Awurooppoota kan turan Lionel Messi, Xavi fi Andres Iniesta taphattootni sadeenuu akaadaamii La Masia keessaa kan guddatan achitti kan oomishaman akka ta'e seenaan ni mul'isa. Wanni ajaa'ibaa seenaa baalaandooraa keessatti qaadhimamtootni xumuraa 3 akaadaamii tokkorraa argame yoo morkiidhaaf dhiyaatan inni kun isa jalqabaati jedhamuun seenaadhaan galmaawee jira. Waggatti dargaggoota 200 hanga 300 fudhachuun leenjisuu kan beekamu akaadaamiin guddichi warra kaataaloonota La Masiyaan taphattoota addunyaa irratti beekamoo tahan danuu horachuun akaadaamii sadarkaa Awurooppaatti beekamoo tahan keessaa isa tokkodha. Akaadaamii taphattoota Baarseloonaa qofaaf osoo hin tahin kilaboota Ispeenii fi Awurooppaafis gumaachuun daddaan qabnee akka ta'e irraa himamam. Waggatti baajata yuuroo miliyoona 5 kan baasuu fi taphattoota umriin isaanii waggaa 6 eegalee kan fudhatu akaadaamiin warra Baarseloonaa La Masiyaan waggatti guddattoota 1,000
tahaniif qormaata madaalli dhiheessuun erga gulaalee boodam waggaan taphattoota 200 hanga 300 fudhachuun leenjii idilee akka arkatan taasisam. Akkaadaamii Awurooppaatti taphattoota ciccimoo hedduu horachuudhaan beekamu. Akkaadaamii kilabii akka warra Ajax akkanumattuu kanneen akka kilaba Jarman Dortmund faa wajjin daaddaa tokko irratti arkama kan ja'amu Lamaasiyaan taphattoota ciccimoo guddisuun addunyaa teenyaaf dhiheesse hedduu keessaa kan yeroo gabaabaa keessatti beekamtii olaanaa horatan ga'umsa dandeettii kubbaa miilaatiin qabaniin ajab nama jechisiisan hedduu keessaa inni tokko Ansu Fati akka ta'e itti walii galamam. maatii warra Afriikaarraa Gini Bisaawootti kan dhalate Ansu Fatiin umriin isaa waggaa 5 osoo jiruu ture maatii isaa waliin gara Ispeenitti kan godaane. Ansu Fatiin magaalaan jalqaba Ispeen dhaqu itti qubate Valencia ta'uu isaatiin wal qabate kubbaa miilaa itti daaddisuu kan eegale akkaadaamii Valencia keessatti akka ta'e himamam. osoo hedduun turiin umriin isaa waggaa 9 yoo gahu gara akkaadaamii beekamaa guddicha Awurooppaa keessaa tokko ta'e warra Kaataalonotaa bira Lamaasiyaatti makame. Ansu Fatiin achitti guddate akkaadaamii kana arkamee addunyaan kan wal bare bara 2019 keessa akka ta'e galmeewwan seenaa ragaa bahan. Ansu Fatiin bara 2019 garee jalqabaa Baarseloonaa keessatti taphataa idilee ta'e umrii isaa waggaa 16 hiriiruuf carraa argate. Yeroo jalqaba Baarseloonaa wajjin La Liga Spain irratti hiriiree taphatu umriin isaa reef waggaa 16 fi guyyoota 298 irratti argama ture. Baarseloonaadhaaf tapha La Liga irratti kan taphate Fatiin dargaggeessa umrii xiqqaa Baarseloonaaf hiriiree taphate isa lammaffaa ta'uudhaan seenaadhaan galmaawe. Gurbaan jalqaba achirraa seenaadhaan wal baruu abbaa riikardii ta'uu kan eegalee akka ta'e irraa himamam. Ga'umsaaf dandeettii isaatti jaboo kan dinqisiifaman faaruun daangaa dabree kan irra roobe deeggartootni Kaataalonotaa teessoorraa ol ka'anii harka kan dhawaniif Meesii haaraa jechuudhaan kan faarfame taphattootni fi ogeeyyileen kubbaa miilaa gurguddoon xiinxaltootni ispoortii hedduun kan jaboo irraa dubbatan Ansu Fatiin taphataa sarara fuulduraa tahee taphachuun moggaa lameen irra gara barbaadaniin hiriirsan akka barbaadutti burraaqee kan taphatu sarara jidduurra yoo fidan ga'umsa gaariidhaan ajab kan nama jechisiisu ta'uun hedduu dinqisiifattoota akka argatu isa taasise. Duuba Baarseloonaan gurbichatti qalbiin isaa buute ijji halaalaa agarte narraa fudhatti jechuun sodaatte. Battaluma san kontraata profeeshinaala ta'e isa jalqabaa ji'a adoolessaa keessa bara 2019 waggaa 3 kan turu mallatteessan hanga bara 2022tti taphataa idilee keenya haa ta'u jechuudhaan waliigaltee waggaa 3 laatanii fi mallatteesse. His debut in that Betis game and caught everybody's eye. It's a medal off and on comes Ansu Fati. Ansu Fatiin kana booda ture umrii dargaggummaatiin seenaawwan haaraa galmeessuun hojii idilee kan godhate. Jalqaba seenaa hedduu galmeessee keessaa tan yeroo mara yaadatamtu waggaa 16 fi guyyoota 304 irratti tan galmeesse yoo taatu kilabni Baarseloonaa Osasuna wajjin yoo taphatu tapha La Liga Spain irratti Osasuna irratti goolii isaa jalqabaa galchuun hojii idilee jalqabe. Seenaa Baarseloonaa keessatti taphataa umrii xiqqaan goolii galche jalqabaa ta'uun galmaawe. La Liga Spain irrattis taanaan taphataa umrii xiqqaa goolii galche isa sadaffaa ja'uun galmaawe.
Ansu Fatiin hin turrem ammas ittuma fufeem umriin isaa waggaa 16 fi guyyoota 320 takkarratti taphataa Barcelona umrii xiqqaam Champions League Awurooppaa irratti hiriiree taphate ja'uun galmaa'uu danda'eem kana qofatti hin dhaabne Ansu Fatiin waggaa 17 fi guyyaa 40 irratti seenaa Champions League Awurooppaa irratti uffataa fi hidhannoo Barcelonaatiin kilaba guddichaaf hiriiree taphateem Inter Milan irratti goolii galchuun taphataa Barcelona umriin xiqqaa sadarkaa Awurooppaatti goolii galche isa jalqabaa ja'uun seenaa ol aanaa goonfateem. Cross comes in! And it's Ansu! He's only been on the pitch for 5 minutes! Leenjisaan barasanii Barcelona leenjisaa ture. Roland Koeman waa'ee isaa dubbateen quufuum Ansu Fatiin ga'umsa ajaa'ibaa qabam nama dafee waa murteessu saffisa isaa akkaataan inni kubbaa ittiin gangalchu bitaa mirgaan taphachuu danda'uun isaa kubbaa halaalaa dhawee goolirra buusuun isaa gurbaa ga'umsa olaanaa qabu biddeena nama qoobsuu eleerratti beekan akkuma ja'ansan gurbaa ol guddataa abdii Barcelona bara kana isa kana jechuudhaan faaruun qarxam godheem. Osoo hedduun turiin Ansu Fatiin badhaasa taphataa cimaa ji'a La Liga Spain ja'uun ga'umsa gaarii agarsiiseen filatame badhaafameem guyyaa san cidha guddaatu qophaa'eef ammas leenjisaan duraanii Roland Koeman itti himeem ati ijoolleedham amma guddachuu jirtam ga'umsa gaarii qabdam kun badhaasa kee kan jalqabaatim malee isa xumuraa mitim bakki arra dhaabbattu as biram boruu fi iftaan eessa geessam baalaan doraaf badhaasota gurguddoon hundi amma booda keeti jechuun abdachiisem jechootni faaruu guddaa if keessa qabu kun Ansuudhaaf galaa olaanaa taheem onnetti hidhateem ga'umsaaf dandeettii isaa agarsiisuun daran murannoof kutannoon akka hojjetu itti himee sochii jalqabsiiseem ga'umsa agarsiiseen kan gammade Baarsaan taphataa bakka bu'aa Meesii ta'uu isaa mamii malee amanan lakkoofsa hidhannoo Meesiin itti beekamu lakkoofsi 10 isaan mala haa kennamuuf jechuudhaan deeggartootni waca kaasan faaruun umrii isaatiin kan waliin genne garuu ga'umsa dandeettii kubbaa miilaa agarsiiseen kan dinqisiifamee fi hojiidhaan arkate irratti roobu eegaleem osoo hedduun turiin lakkoofsi 10 guddaan sarara fuulduraatiif amanamaa ta'eem kan Meesiin waggoota dheeraadhaaf uffateem Barcelonaa itti tajaajilameem amaanaa haaraa Meesii amma dhalateef jechuun qeebalchiifameem Ansu Fatiin itti gaafatamummaa irra kaayameem hin daganneem Kaataaloonota gammachiisuuf isaan amaanaarra kaayeen galmaan ga'uudhaaf hojii isaa daran ciminaaf murannoon hojjetem El Clasico irratti Real Madrid irratti goolii galchuu danda'eem akkanumattu Atletico Madridis taanaan sirritti adabeeti jira ga'umsi dargaggeessa kanaa eeysaan isa ga'uu danda'e tilmaamni jiru kan xiinxaltootni kubbaa miilaa irraa dubbatan ogeeyyileen ispoortiin taphattootni kubbaa miilaa duraanii teessumarraa ka'anii harka dhawaniif dhuguma Ansu Fatiin eeysa ga'uu akka danda'u gurbaa ajab nama jechisiisu ta'uu mamii malee namni hedduun itti walii galeem. As you mentioned, Ansu Fati out for 4 months. This is gutting, obviously for Barcelona fans, but for just fans of football, who've just enjoyed watching him grow this season. Yeah, exactly. I mean, look, we talked about how brilliant he was when he broke onto the scene last year, and then it's true there was a period of him maybe plateauing a little bit, or a period of... Barcelonaan ga'umsa dargaggeessa kanaa dinqisiifateem kontiraataa yeroo dheeraa yeroo lammaffaadhaaf isaa laachuun akka mallatteeffamuu isa mari'atan gurbaanis itti amaneem ija kilaboota gurguddoo Awurooppaa keessa kan bu'eem kan dallaaltootni hedduun isa dubbisu eegalan sodaa Barcelonaa kana tasgabbeessuudhaaf bilbila achi itti qawwisu dhiisuun warreen imeelii erganiif deebii laachuu dhiiseem asuma mana kiyya kana warra na guddisee tajaajiluu barbaade jechuun Barcelonaadhaaf walii galtee dheeraa mallatteesseem yeroo kana tureem Barcelonaan ga'umsa dargaggeessa kanaatti harka laateem booji'amee
Ansu Fati kilabni fudhachuu barbaadu yoo jiraate paawundii biliyoona tokko haa kafalu jechuun fuula Tiwiitaraa fi Feesbuuka isaarratti maxxanse. Dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa ta'e dargaggeessi dhuguma kana ni baha. Ni dandeha as biraas gahuu amaanaa fudhachuu ni dandeha jechuun itti walii galan. National team, San Marino, 15 years ago. Ansu Fati! Oh, now that really is out of the top drawer. Spain and everyone watching applauding a rising young star. Ansu Fatiin erga fuula miidiyaalee addunyaa irratti biliyoona tokko irratti maxxanfameen booda osoo hedduu hin turin bara 2022 keessa miidhaa hamaan miila isaarra gahe. Sanuu al tokko miti itti deddeebi'ee rukutame. Ji'oota hedduuf dirreerraa fagaachuuf dirqame. Leenjisaan Barcelona Roland Koeman gurbaa kana wallaansi saffisaan hatattamaa fi jabaan ni barbaachisa jechuun ajaja kenne. Ogeeyyileen fayyaa Barcelona isa wallaanuu fi tajaajiluu hojii idilee taasifatan osoo hedduun turin. Roland Koeman hojii leenjisummaa Barcelonaatiin walii hiike. Roland Koeman Xaviidhaan bakka buufamuun Ansu Fatiidhaaf cabaarraan baqaqaa ta'e. Dargaggeessi leenjisaa isaa duraanii biratti tajaajilaa fi kunuunsa argachaa ture san Xavi birattis niin arkadha jee abdatee turus osoo hin milkaa'in hafe. Ansu Fatiin yeroo fayyeetti hiriira keessa seenuu dadhabuun isaa teessoo barcumaarra akka taa'uuf itti himame. Innis amanee fudhate. Taa'ee eeggate. Kanaanis hin dhaabne. Xaviin dargaggeessa abdii guutuu ija Barcelonootaa jala jiru. Lakkii anaaf nan barbaachisu tapha hiriira kiyya waliin hin madaalu jechuun ergisaadhaan kilaba Ingiliz Brightonif dabarsee kenne. Porter have scored a second. Ansu Fati, who came on the pitch just 2 minutes ago. Bara dorgommii 2023-24 tasa leenjisaa Barcelona yeroo sanii Xaviidhaan ergisaadhaan gara kilaba Ingiliz Brightonitti kan ergame Ansu Fatiin miidhama yeroo dheeraa irraa sirnaan osoon kabsatiin kilaba ijoollummaa isaa keessa guddatee fi yeroo gaarii itti dabarsaa tureerra. Hogguu miidhamaan ka'u leenjisaa haaraan akka hin barbaadamne itti himamuun naasuu keessatti bu'ee osoo irraa hin tasgabbaawin ammaas ergisaadhaan gara liigii haaraa Premier League Ingiliz imaluun isaa osoo ittiin qophaawin ba'arraan ba'a cabaarraan cabaan itti deddeebi'e. Kilaba Ingiliz Brightonif ergisaan kenname bara dorgommii 2023-24 taphoota 19 irratti hirmaachuun goolii 2 lakkoofsisuu kan danda'e Ansuun liigicha wajjin hedduu wal fudhachuu dadhabe ni rakkate. Kanaaf achi turuurra Barcelonatti deebi'ee teessoo jijjiirraarra taa'uu irra filachuu isaa hime. Waggaa 3 dura taphataa qaalii gatii paawundii biliyoonni 1 kaayamee ture. Ansu Fatiin amma dubbiin isaa sheekoo fakkaachuu eegalte. Ansu Fati en su segundo balón en el minuto 1 y 50 segundos de partido acaba de abrir el marcador. Dargaggeessi waggaa 22 Ansu Fatiin bara dorgommii 2024-25 Barcelonaaf taphoota 4 irratti jijjiiramee seenee hirmaachuun taphachuu danda'eeti jira. Sanirraa kan hafe taphoota jiran hunda teessoo jijjiirraarra taa'uun hojii isaa idilee fakkaatu caalaa kilabni ergisaan isa fudhachuu barbaadu jiraachuu dhabu isaa hedduu cabaarraan baqaqaa itti ta'eeti jira. Kilabni Barcelona Ansu Fatiirraa yoo kilabni isa fudhachuu barbaadee jiraate paawundii biliyoona 1 irraa buufadha je'ee bu'aa gaariidhaaf yaadee kaayyatee kan ture akka karoorfateetti osoo milkaa'in hafeeti jira. Kilabin Kataloonotaa kun arra yuuroo miliyoona 5 illee narraa fudhadhaa je'ee waywaataaf kadhaaf dirreetti bahe ammaas hin milkooyne.
gurbaan biiliyoona tokkottis gurguramuu didem miiliyoona 5ttis nama isa bitu dhabem achuma Barcelona barcuma teessorra taa'uuf dirqameeti jira. It's a fairy tale story, really. This story from Ansu Fati. No sabía que había entrado. Y luego me miraba un poco y hostia, que ha entrado, ¿sabes? Me he quedado sorprendido. Biyya dhaloota isaa Giinii Bisaawoo irraa biyya itti guddate Speen taphachuu kan filate Ansu Fatiin garee biyyaalessaa Speeniif taphoota 10 gaggeesseen goolii 2 galchuun jalqabbii gaarii qabaatus bara dorgommii 2023 booda akka biyyaaf taphatuuf illee waamichi osoon taasifaminiif hafeeti jira. keessattuu erga taphattootni akka Laamine Yamaalii fi Wiiliyaam faan argaman booda tuuta biyyaalessaatiif yaamuu miti garagalanii isa laaluun dagatameera. Barcelonaadhaaf umrii dargaggummaatiin seenaa haaraa fi riikardii hedduu galmeessuun kan danda'e Ansu Fatiin matuma galeettuu taphoota 84 Barcelonaaf taphateen gooliiwwan 22 maqaa isaatiin galmeessuu danda'eeti jira. Gatiin paawundii biiliyoona 1 baheefim haa gurguramee bu'aa olaanaan argamu ja'amee abdatamee osoo milkaa'uun hafeem. Ansu Fatiin arras mana Barcelonaatti teessoo jijjiirraarra taa'ee koota isaa osoo baasin dargaggeessa isa booda dhufee Laamine Yamaal faa ilaaluudhaaf dirqameeti jira. Paawundii biiliyoona 1ttis paawundii miiliyoona 5ttis gurguramuu didem teessoo jijjiirraarra taa'uudhaaf dirqameeti jira. Gurbaan eessa ga'e ja'amee eeggatame konnoo teessoo jijjiirraarratti argameeti jira. Taphataan addunyaarratti gatii qaalii guddaa ture khaleessa konnoo arra gatii rakhishaan nama isa bitu dhabuudhaaf dirqameeti jira. Seenaan kubbaa miilaa dargaggeessa kana ga'umsa gaarii dandeettiin hedduu hammatee qabaatus carraa dhabuun garuu waa hunda isaa cilee bishaan buutee taasiseeti jira. Qoraasuma ispoortii keenya arraan tanaatiin qalloo miidiyaan bifa kanaan Ansu Fatii gabaabsee walisin barsiiseeti jira. Nu hordofuu keessaniif allamagan nageetti. Cross comes in! And it's Ansu! He's only been on the pitch for 5 minutes and he gets the equaliser for Barcelona. What a story! The Barca fans in shock. They can't believe what they've just seen. He can't believe it as well. The youngster with a grin on his face.